Ashamaa harka fuunee kabajamtoota hordoftoota qaroo miidiyaa oduu fi odeeffannoowwan keenya qabannee walitti deebineetiin jirra hanga xumuraatti waliin tura. Obbo Taayyee Danda'aa wabiin mana hidhaatii akka gadi dhiifaman murtaa'e. Deetaan ministeera nagahaa kan turanii fi miseensi caffee Oromiyaa Obbo Taayyee Danda'aa mirga wabii eeggamee fi akka hidhaa gadi lakkifaman manni murtii ajaja hiyyameera. Ganama har'aa mana murtii waliigalaa federaalaatti dhaddacha ijibbaataatti dhihaachuu kan himan haati warraa Obbo Taayyee Danda'aa aadde Sintaayyoo Alamaayyoo dhaddatichi Obbo Taayyeef mirga wabii hayyameera jedhan. Har'a mana murtiitti dhihaanneetiin jirra manni murtichaas hayyameera jedhan. Dabalataan maallaqa 20,000 qabsiisanii yookaan nama waammatanii bahuu akka danda'anis murteesseera jedhan. Bara darbe keessa aangoorraa erga kaafamanii booda to'annoo jala kan oolan Obbo Taayyeen hokkora kakaasuu fi farreen nageenyaa deeggaruun akkasumas labsii meeshaa waraanaa cabsuun himanni irratti banamee ture. Dhimmi isaanii mana murtii ol'aanaa federaalaa Ramaddii Lidataatti ilaalamaa kan jiru yommuu ta'u manni murtichaa himataawwan irratti baname sadi keessaa lamaan bilisa jechuun himata meeshaa waraanaa seeraan alaa qabatanii argamuu kan jedhu akka ofirraa ittisan jala murtii kenniitiin ture. Obbo Taayyeenis aanga'oota mootummaa dhimmicha beeku jedhan shan jecha ragummaa akka kennan waammatanii turan. Aanga'oonni mootummaa olaanoo lama dhaddacha irratti dhihaatanii jecha kennuu isaanii kan yaadatamu yommuu ta'u manni murtichaa jecha ragaalee hafee dhageeffachuuf muddee 3/2017tti beellama qabeetiin jira. Obbo Taayyee Danda'aa bulchiinsa ministeera muummee Abiy Ahmad jecha jabaan qeequun aangoorraa kaafamuun isaanii kan himamudha. Amma dura manni murtii waliigala federaalaa gaafii oliyyannoo mirga wabii Obbo Taayyee Danda'aa kuffisee turuun yaadatama. Obbo Taayyee Danda'aa dhaddacha gaafa adoolessa 30/2016tiin himataawwan sadi irratti dhihaatan keessaa lamaan bilisa ta'eetiin jira. Kanaaf jecha himata tokkichaa dhimma meeshaa waraanaa seeraan ala ilaalu qofaan waan himatamaniif mana murtii olaanaa federaalaa mirga wabii gaafachuun gaafiin isaanii kufaa ta'ee ture. Abukaatonni isaanii doorsisaa fi sodaa nageenyaatiin erga dhaddacha irratti argamuu dhiisanii himata isaanii ofiin falmachaa kan jiran Obbo Taayyeen murtii manni murtii olaanaa federaalaa kenne kanarratti mana murtii waliigalaa federaalaatti oliyyannoo mirga wabii akka eeggamuuf gaafataniiru. Manni murtii waliigalaa federaalaas gaafii oliyyannoo mirga wabii isaanii dhiheeffatan kana irratti murtii kennuuf hagayya 29/2016tti beellamee turuun ni yaadatama. Beellama gaafa sanii irratti Obbo Taayyeen mana murtii waliigalaa federaalaatti uffata keelloo sirreeffamtoonni uffataniin qofaa isaanii dhihaataniiru. Abbootiin murtii gaafii mirga oliyyannoo isaanii kana ilaaluu ibsuun yakki meeshaa waraanaa seeraan alaa amma ittiin himataman waggaa 8 hanga 25 adabsiisuu kan danda'u dubbataniiru. Kanaafis himatamaan kun mirga wabiitiin yoo gadhiifaman yeroo manni murtii barbaadutti dhihaachuu dhiisuu malu akkasumas yakkichi adabbii gadi aanaa waggaa 8 waan ta'eef mirga wabii eeggamuu hin qabu jechuun murtii mana murtii olaanaa federaalaa kenne cimsee ture. Kun osoo kanaan jiru amma mana murtii wabii dhiheeffachuudhaan akka gadi dhiifaman hayyamee jira. Guyyaan siivil aviyeeshinii addunyaa 80ffaan Finfinneetti kabajamaa jira. Itiyoophiyaan damee aviyeeshiniin hirmaannaa ol'aanaa taasisuun Afrikaatti daandii qilleensaa cimaa ijaaruu dandeesse ibsameera. Guyyaan kabaja hundeeffama waggaa 80ffaa siivil aviyeeshinii idil addunyaa abbaa taayitaa siivil aviyeeshinii Itiyoophiyaa waliin ta'uun sadarkaa Afrikaatti Itiyoophiyaatti kabajamaa jira. Saganticha ilaalchisuun ministeerri geejjibaa fi loojistiksii abbaa taayitaa siivil aviyeeshinii ibsa waloon kennaniin guyyichi sagantaalee garagaraan sadaasa 30 hanga muddee 3/2017tti kan kabajamu ta'uu himaniiru. Itiyoophiyaan hundeeffama siivil aviyeeshinii idil addunyaa irraa eegalee hirmaannaa taasisan indastirichaan gahee adda durummaa bahachaa turu akkasumas yeroo ammaa Afrikaatti daandii qilleensaa adda duree fi cimaa ijaaruun akka danda'ame himameera. Bara faranjoota 1944 baatii sadaasaa keessa biyyoonni 52 kan irratti hirmaatanii fi yaa'ii magaalaa Chicaagoo Ameerikaatti geggeeffame irratti dhaabanni siivil aviyeeshinii idil addunyaa hundeeffamuun ni yaadatama. Biyyoota Afrikaa irraa hirmaatan keessaa Itiyoophiyaan tokko ta'uu fi siivil aviyeeshiniin bara 2035tti Afrikaa irraa filatamaa fi adda duree ta'uuf hojjechaa jiraachuun ibsameera. Itiyoophiyaan mirkaneessa sadarkaa bulchiinsa misooma bosonaa yeroo argachuun ifoome. Manni maree bulchiinsa bosonaa Itiyoophiyaan mirkaneessa sadarkaa bulchiinsa misooma bosonaa yeroo argachuu ifoomseera. Sadarkaa bulchiinsa bosonaa har'a ifoome kunis damee bosona Itiyoophiyaa cimsuun qulqullinnaa fi barbaachisummaa oomishaalee bosonaa gabaa addunyaaf dhiyaatan kan guddisuudha jedhame. Itiyoophiyaan tarree biyyoota galii giddugaleessaa argatanii hiriiruuf bara 2025tti lafa hektaara miiliyoona 15 manca'ee bosona uwwisuuf hojjechaa jiraachuunis ibsameera.
Daarektarri misooma bosonaa Itoophiyaa Kabbadaa Yimaam akka jedhanitti uwwisni bosona Itoophiyaa dhibbantaa 23.6 irra gahuu fi bulchiinsi misooma bosonaa sirna bulchiinsa sadarkaa isaa eeggate diriirsuun ciramuu bosonaa dhabamsiisuun kan gargaaru ta'uu dhaabbatichi dubbateera. Akka baha Afrikaatti qindeessaan mana maree bulchiinsa bosonaa Ana Agaashaa akka jedhanitti sadarkaa bulchiinsa bosonaa Itoophiyaa ragga uummanni marichaa Itoophiyaa walta'iinsa yeroo dheeraa fi mul'ata waloo qaban calaqqisiisuu tahuu tajaajilli oduu Itoophiyaa gabaasa isaatiin tuqeera. Manni maree bulchiinsa bosonaa bulchiinsa misooma bosonaa cimsuun oomishtummaa fi addunyaa mijattuu uumuuf bara faranjoota 1993 kan hundeeffame dhaabbata idil addunyaa ta'uun ibsameera. Itoophiyaa fi Saawud Arabiyaan hariiroo gidduu isaanii jiru guddisuuf waliigalte jedhame. Itoophiyaa fi Saawud Arabiyaan hariiroo gidduu isaanii jiru guddisuuf waliigaluu ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa beeksiseera. Deetaan ministeera dhimma alaa Misgaanuu Araggaan ministeerri dhimma alaa Saawud Arabiyaa Injiinar Waalid Abdul Kariim waliin Riyaadetti marii geggeessaniiru. Hariiroo biyyoota lamaan gidduu jiru gara sadarkaa olaanootti guddisuuf faayidaa waloo mirkaneessuuf argachuuf aanga'oonni waliin mari'ataniiru jedhame. Aanga'oonni kunneen waliigaltee biyyoota lamaan gidduu jiru hojiitti hiikuuf waliigaluu odeeffannoon ministeera dhimma alaa irraa argame ni mul'isa. Kabajamtootaa fi jaallatamtoota hordoftoota qaroo miidiyaa oduun keenya akkuma itti fufetti jira gara oduu biyya alaatti isin ceesifna. Baha giddugaleessaa keessatti waraanni bifa haaraan ka'uun ibsame. Waraanni Siiriyaa baha giddugaleessaa kan raasaa ture yoo ta'u hanga bara darbe onkololeessa 7 haleellaa Hamaas Israa'el irratti raawwatetti ajandaa guddaa ta'ee ture. Taateen Israa'el keessatti raawwate garuu waraana kana jijjiireera. Haa ta'u malee waraanni Sooriyaa keessatti bifa haaraan deebi'ee ka'uun waraanni baha giddugaleessaa qabate sun hammaataa akka jiru malee hir'achaa akka hin jirre ragaa agarsiisudha. Waraana waggoota 10 lakkoofsise keessatti bara 2011 booda sirna abbaa isaa irraa dhaale baraaruuf bulchiinsi Basheer al-Asaad michoota humna guddaa qaban akka Raashaa, Iraanii fi Hizbollaas ifatti michoomeetiin jira. Garee finciltoota jihaadistoota Islaamaa irraa kaasee hanga milishoota Ameerikaa fi dureeyyii mootota galoo galaanaan deeggaramanitti waraanichi gidduu seeneera. Amma Iraan haleellaa Israa'el deeggarsa Ameerikaa irratti raawwattee nageenyi ishee baha giddugaleessaa keessatti qabdu raafameera. Michuu ishee Hizbollaa kan duraan namoota isaa ciccimoo erguun sirna Asaad Siiriyaa keessatti falmuuf ergaa ture amma haleellaa Israa'eliif laafeera. Raashaan guyyoota muraasa darban keessa haleellaa finciltoota Sooriyaa keessatti raawwatame irratti haleellaa qilleensaa bantee jirti ta'ullee xiyyeeffannoo waraana ishee guutummaatti jechuun hin danda'amu jedhameera. Waraanni Sooriyaa keessatti gaggeeffamaa ture hin xumuramin ammallee haala kanaan ka'uun isaa guutummaa baha giddugaleessaa keessatti jeequmsi akka ka'uu gaggeessaatiin jira. Mootummaan Bashiir al-Asaad hidhamtoota Sooriyaa mana hidhaa keessa turan bara 2011 dura fincilli Arabaa jalqabuu isaa waggaa tokko dura humna Sooriyaa to'achuuf itti fayyadamaa ture deebisuu hin dandeenye. Kanas ta'ee sana hanga guyyoota muraasa darbaniitti mootummaan pirezidaantii Bashiir al-Asaad magaalota gurguddoo naannolee baadiyyaa fi daandii gurguddoo biyyattii wal qunnamsiisu to'achaa tureera. Amma gamtaan gareewwan finciltoota Hayaat al-Tahrir al-Sham HTS durfamu bulchiinsa Idlib daangaa Tarkii waliin jiru keessaa baasuun sadaasa 27 eegalee guyyoota muraasa keessatti loltoota Sooriyaa dhabamsiiseera. HTS hidhata Al-Qaayidaa qaba ture haa ta'u malee bara 2016 garee kana waliin addaan citeera. Garuu HTS ammallee akka garee shororkeessummaatti mana maree nageenya dhaabbata mootummoota gamtoomanii fi biyyoota akka US, gamtaa Awurooppaa, Tarkii fi UK dabalatee moggaafameera. Mootummaan Siiriyaa gama isaatiin mormitoota isaa hunda shororkeessitoota jedhee waama. Hogganaan HTS Abu Muhammad Al-Jawlaanii Iraaqii fi Siiriyaa keessatti hogganaa jihaadistii ta'uun seenaa dheeraa kan qabanidha. Waggoota dhihoo asitti garuu fudhatamummaa garee isaa bal'isuuf yaaluun ilaalcha jihaadistii cimaa jedhu ofirraa fageesseetiin jira. Pirezidaanti Joo Baayiden ilma isaa yakkamaa ta'ee haal duree tokko malee dhiifama godhe. Pirezidaantiin Ameerikaa Joo Baayiden ilma isaa yakka garaagaraa lamaan himatamee fi ifatti haal duree tokko malee dhiifama godhaniifiitiin jiru. Baayiden osoo aangoo irraa hin bu'in dura ilma isaatiif dhiifama hin taasisu jedhee himamus amma garuu dhiifama gochuun dhagahameera. Pirezidaanti Joo Baayiden ibsa baasaniin ilmi isaanii qofa bahee miidhaan irra gaheera kun ammoo gaaga'ama haqa keessatti mul'atudha jedhan. Hantar Baayiden fulbaana darbe himannaa gibiraa irratti dhiyaate ilaalchisuun balleesseera jedhee kan ture yoo ta'u himannaa biraan ammoo qoricha sammuu namaa hadoochu fayyadamuu fi meeshaa waraanaa qabachuun waxabajjii darbe yakkamaa jedhameera. Hantar nama osoo abbaan isaa pirezidaantii biyya Ameerikaa ta'ee jiru yakkamaa ta'ee isa jalqabaati jedhameera. Joo Baayiden ilma isaatiif dhiifama gochuu hordofee yaada isaanii kan kennan pirezidaantiin haaraa filataman Doonaald Tiraamp dhiifama pirezidaantichi ilma isaatiif godhan
sirrii akka hin taane qeeqaniitiin jiru. Joo Baayiden akka jedhanitti ilmi isaanii waggoota 5 darbanitti alkoolii fi qoricha sammuu namaa hadoochuu kamiyyuu fayyadamee hin beeku jechuun ragaa bahaniiru. Oduu biraatiin miseensummaa Yukureen naatoo ta'uun ishee naannoo guutuu of keessatti hammachuu qaba jedhan Zeleniskiin. Pirezidaantiin Yukureen ergaa pirezidaantii mana maree Awurooppaa waliin wal arganii booda naatoon lafa Yukureen keessaa gartokkee offeeruun fudhatama hin qabu jechuun kuffisaniiru. Pirezidaantiin Yukureen Volodimir Zelenskiin wiixata darbe akka jedhanitti Yukureen naatootti akka makamtu yoo affeeramte naannoo murtaa'e qofa osoo hin taane guutummaa naannoo biyyattii irratti raawwatiinsa qabaachuu qabdi jedhan. Kun waamicha yoo ta'e naannoo keenya hunda irratti walta'iinsa qabaachuu qabna jedhaniiru. Naatoon lafa Yukureen keessaa gartokkee qofa affeeruun fudhatama hin qabu jedhan Zelenskiin pirezidaantii mana maree Awurooppaa Antooniyoo Koostaa waliin mari'achuuf Kiyev wayita galanitti. Walgahii kanarratti Zelenskiin barbaachisummaa Yukureen sirna ittisa qilleensaa kan ibsan yoo ta'u, Raashaan bu'uuraalee anniisaa Yukureenii fi namoota nagahaa irratti haleellaa raawwachuu itti fufteerti jechuun himataniiru. Wanti nama dhibu haleellaan kun itti fufee jira. Ji'oota darbe waraanni Raashaa misaa'eloota baalastikii 347 fi diroonni Shahiid kan Iraaniin hojjetame 2,000 ol Yukureenitti furguggisteerti jedhan. Biyyi isaanii shororkeessummaa akkasii ji'a guutuu dandamachuu hin dandeessu jedhanii warra sirna ittisa qilleensaatiin nu gargaaraniif guddaa galatoomaa jedhaniiru. Zelenskiin haala sarara fuulduraa fi kenniinsa dhukaasa meeshaa waraanaa Yukureen irrattis mari'ataniiru. Naantoon naannoo Yukureen keessaa gartokko qofa affeeruun kutaalee keenya kan biroo balaadhaaf saaxiluu qofa osoo hin taane kutaan Yukureen hafes ofumaan balaadhaaf saaxilamuu jechuu ta'a jechuun yaada isaanii keessatti hubachiisaniiru. Yukureen waraana miseensota naatoo waraana kana keessatti hirmaachuuf yaaddee hin beektu jechuun itti dabaluudhaan keewwata 5 naatoon kan biyyoota miseensa gamtichaa kamiyyuu irratti haleellaan raawwatamu haleellaan hunda irratti raawwatamu ta'uu yaadachiisaniiru. Zelenskiin biyyoota naatoo loltoota gara Yukureenitti yoo ergan walakkaan michoota kanaa deeggarsa isaanii ni hir'isu jechuun akeekkachiisaniiru. Koostaan gamtaan Awurooppaa deeggarsa maallaqaa Yukureeniif godhu guddisuuf karoorfachuu hubachiisaniiru. Ji'a kana keessa baajata Yukureen deeggaruuf gargaarsa dabalataa yuuroo biiliyoona 4.2 yookaan doolaara Ameerikaa 4.4 kennuuf mallatteessineerra jechuun ji'a dhufu irraa eegalee waggaa guutuu ji'a ji'aan gargaarsa yuuroo biiliyoona 1.5 kennuudhaaf karoorfameera jechuun ibsaniiru. Koostaan gamtaan Awurooppaa qoqqobbii Raashaa irratti kaa'u paakeejii 15ffaa qopheessaa akka jirus waltajjii kanarratti ibsaniiru. Oduu xumuraatiin ministeerri ittisaa Israa'el duraanii Israa'el yakka waraanaa fi duguggaa sanyiitiin himataniiru. Ministeerri kun kana jechuun isaanii qaamolee mootummaa irraa qeeqa guddaa irratti kaaseera. Jeneraal duraanii Yaa'aloon akka jedhanitti konsarvaatiiwwan kaabinee ministeera muummee Netanyaahuu Falasxiinota ari'uu fi gandoota Yahuudotaa hundeessuu barbaadu jechuun qeeqaniiru. Ministeerri raayyaa ittisa biyyaa Israa'el duraanii Moshee Yaa'aloon Israa'el yakka waraanaa fi duguggaa sabaa Gaazaa keessatti raawwachaa jirti jechuun himataniiru. Ibsi ministeerichaa kun qondaaltota mootummaa biratti qeeqa guddaa kaaseera. Jeneraal duraanii Yaa'aloon ejjennoo kaabinee ministeera muummee Israa'el Beniyaamin Netanyaahuu Falasxiinota kaaba Gaazaa keessaa ari'uu fi qubsuma Yihuudotaa hundeessuu akka barbaadan miidiyaalee irratti himaniiru. Yaa'aloon bara 2013 hanga 16 bulchiinsa ministeera muummee Benjaamin Netanyaahuu jalatti hoogganaa ol'aanaa ta'uun kan tajaajilan yoo ta'u, ergasii muummicha ministeeraa ifatti qeequu eegalaniiru. Ji'a darbee manni murtii yakka idil-addunyaa ICC'n ajaja hidhaa Netanyaahuu fi ministeera ittisaa Yaa'oof Gaalaanti waraana Gaazaa keessatti yakka waraanaa fi yakka dhala namaa irratti raawwatameen ajaja hidhaa baasuun ni yaadatama. Lammiileen Falasxiin irra deddeebiin Israa'el lafa isaanii irraa isaan buqqisuuf yaalaa jirti jechuun himachaa turaniiru. Waxabajjii bara 2023 haleellaa Hamaas Israa'el irratti raawwate hordofuun haleellaa guddaa Israa'el raawwatameen lakkoofsi Falasxiinota du'anii 40,000 ol gaheera. Kabajamtoota hordoftoota qaroo miidiyaa oduun ammaaf qabanne kanumaa kan isin waliin ture an Amiin Shubbiseetii waan nu dhageeffattaniif galatooma.